warra FB kana gubbatti waa'ee hawaasa kennaa hawaasa Baalee walumaa gala rakkoo Baalee keessa jirtu poosti godhuu saalfatu yookaan ammoo irraa dubbachuudhaaf maatii nu sodaachisanii warra jedhu warra haqa ummataa dhoysuudhaaf tattaafatu warra haqa ummataa yoo dubbanne maatii keenya biyya nu doorsisan jedhuuf share nu godhame please warra waggaa tokko hawaasa keenya godina Baalee aanaa gobbaa gandariraa akkasitti odoo lafaaf lafee isaanii irraa buqqa'uudhaan sababa paarkii wal qabateen uummata akkasii boochisan guyyaa takka sheer godhuu didee boo'ichi uummata sanii itti mul'achuu didee ka biyya keessa jiru ka biyya alaa jirullee itti mul'achuu didee kaleessa lafa magaalaa roobee ifaan nuu gali jettee as gubbaa qabaa nagadhiisaa agartee burraa karrayyuu warra jedhuuf warra agartee qabeenya waan dalagame san agartee akka waan Baalee guutuun faayidaa wayii yookaan bu'aa wayii argatteetitti godhaniitiin warra haasayanii warra as gubbaa sooshaal miidiyaa fi tiktookii kanatti nama waliin qabaniitiin argitee wanti dalagame kun dhugaadha. Wanni biyya teenya yoo nu guddate nu martuu ni jaalanna. Garuu we have to be a fair. Ummata kaan buqqisaa, kaan lafa isaa irraa buqqisaa, kaan gammoojjii keessa beelessaa, kun bishaan dhabee, kun lafa isaa irraa buqqa'ee sharaa jala jiraataa, kaan Sumaaliin daangaa irraan itti kaatee cabsiteetiin ummata keenya lafa kaan irraa fuudhaa, lafa taan hawaasa agartee Oromoo irraa kaasaatiin turizimii jedhanii faranjoota irra qubsiisaa amma tafreetiin iyyuu waan addisitti saantardiin maxxansu tokko waan ajaa'ibaa qabeenya Oromiyaa qabeenya uummanni keenya tiksee asiin ga'e gadamsa. Wallahi waan sananii paarkii Baalee ta'ee biyyoolessaa diinshoo ta'ee bakkee isaan beeku garuu waan sana adda baafachuun barbaachisaadha. Waan adda baafatee irraa dubbachuun nama dhibaa garuu Oromiyaa keessatti gadamsi tokkochi qabamee $15,000 gurguramaa jira jechuudha. Gara kaaniin hawaasa keenya lafa inni irratti jiruu isaa guutuu jiraataa ture. For a decade, these people they've been living in this land for a decade, not like 100 years or 100 years. It's decade, more than like 100, like 1,000 years. They've been living in this land. So now they say they say that because of UNESCO, this land been registered in UNESCO jalatti waan galmaa'e qofaa fi uummata keenya UNESCO tti galmaa'e jedhanii UNESCO irraa kaasuudhaa fi UNESCO irraa isin kaasu jira jedhanii hawaasa keenya lafa isaa irraa kaasu jiranii jechuudha. Ardhaaf kaleensi doorsisni uummata keenya irratti gooramaa oolee doorsisa xiqqaa miti. Kaleessa guyyaa guutuu sa'aatii 10 ganamaa irraa akka Itoophiyaatti jechuudha 4 in the morning 4 AM ganamaa irraa haga halkan sa'aatii 4 hawaasa gandarirraa nama gara 41 ta'u walitti qabanii dirqiidhaan lafa kana yoon fudhatin ni hidhamtan jedhanii Abduqaadir Abdurroo namticha what you call it maalii damee nageenyaa jedhaniin akkasuma mallee paartii badhaadhinaa irraa nama dhufe tokkollee nama 3 ta'aniitiin ummata kana hanga halkan keessaa sa'aatii 4 moo sa'aatii 2 sa'aatii 4 irra taa'anii hanga isin lafa kana mallatteessanii fudhattanitti mana kanaa hin baatan jedhanii asuma waliin bullee walumaan oolla jedhaniini doorsisaa oolanii nama 41 jechuudha. Ganda keessaa warra ummataaf dhaabbatu warra ummataaf ijoollee caasaa mootummaa keessa jiran ijoollee hidhattoota warra haqa ummataatiif dubbatu warra ummanni kun lafaaf lafee tanarraa hin ka'u jedhameetiin morman warra nuti lafateen irraa hin kaanu jedhanii morman walitti qabanii nama 40 maanguddoota wajjin walitti qabanii sobanii goobbatti walgahii jira jedhanii yaamanii walgahii hatattamaatii mootummaa naannoo Oromiyaatti dhufee dhaamsa dabarsee deemee jedhaniini ummata sobanii goobbatti yaamanii
nama maanguddoo keessaa wayyuu irra jedhanii wayyuu jedhanii nama kudhan milishaa irraa nama kudhan wayyuu jedhatti wayyuu maali nama 18 milishaa nama 20 akkasuma warra maanguddootaa nama kudhan nama kana keessaa namni achitti dhufee jedhe gara nama 40 wayiitti dhufee ummata achi dhufe kana sobanii waltajjii hatattamaatu jira mootummaa naannoo dhufeeti mootummaa keenyatu dhufee dhaamsa dabarsee deeme waan nu bira kaa'ee jira jedhanii ummata sobanii goobbatti yaaman. Sagaleen kee jira keenya dhiifama mee ofirraa fuudhaa kilaasii kana. Goobbatti yaamanii ummata balbalatti cufatanii ganama sa'aatii 4 AM 4 ganama jechuun waaree ganama irraa hanga halkan sa'aatii 4 achitti lafa goobbaa lafa isinii kenninu kan lafa ummanni kenna harbaa torbaan boruu kana dhaqanii ilaalanii nuun ta'u jedhanii biraa deeman dirqamaan ni fudhatamuu baatan ni hidhamtanii mootummaan ijjannoo tarkaanfii isaa isinirra fudhataa jedheen. Eenyu jedheen? Abdul Qaadir bulchaa aanaatii fi nama Abdurroo Ganamoo jedhamu. Wanni nageenya akkasuma bakka bu'aa paartii badhaadhinaa jedhanii kadhaabaa jedhanii namoota sadiin ummata kana guyyaa guutuu waqaraa oolanii ummanni fudhachuu didee nuti hin fudhannu hin mallatteessinullee jedhee dideen ummanni. So ummata guyyaa guutuu doorsisaa oolanii wallaahi hagama shaayii booda sa'aatii 4 ummata keenya goobbatti wali qabee kaabineen mootummaa dhufe jedhee sobee yaameetiin achitti itti dhaadataa oolanii ummanni lafa kana hin mallatteessinullee hin fudhannullee gallee ummatattillee hin mallatteessinu. Inni guyyaa guutuu achi oolee guyyaa guutuu hanga halkan sa'aatii ishaayii booda haga sa'aatii 4tti ummanni amanuu didee isin amansiisnu malee hin deemtan nuullee asuma taa'aa bulla ummanni gahee nu asuma bullaa nu as bullaa isin nurraa deemaa jedheen mana isaa walitti qaban mana ummata kanatti walitti qaban keessa ifaan hin jiru ampuulii itti godhanii fi ummanni nuti asuma keessa bullaa nurraa deemaa jedhaniin lakki waliin hin deemnu seenaa baaleef ta'a wanni kunii akkanatti as teennee isin seenaa dalayna seenaa baalee dalayna jedhanii dhageeffadha. Seenaa baalee dalayna isin fudhachiisuu qabna jedhaniini ummata irra bulanii halkan guutuu irra bulanii ummanni didee dubbachuu didee ummanni dadhabee waan walitti deebisa dhabanii hayyee deema ganama subii mari'adha waa sadii nu deebi'a. Tokkoffaa ganama subii akka dhufne lafa kana mallatteessitanii shananii isinii kennanii isin fuunee ammallee gongomaallee isin geessinee lafa fudhattanii gongomaa lafa qonnaa fudhattanii deebitanii ummata amansiistanii. Lammaffaa hin fudhannu. Sadaffaa ni mallatteessinaa kana sadiin qabadhaa koottaa jedhanii ummata gadhiisan jechuu kaleessa. Akkatti olee ummanni guyyaa guutuu halkanii dadhabanii galee hadha isaan biraa amma halkanii guyyaa jechuudha. Yaa wayite isaan biraa jechuun ganama sa'aatii 2 itti deebi'an ammallee sa'aatii 2 jechuun ganama subii ganama jechuun sa'aatii 2 itti deebi'anii nama sadii sanii fi ammallee nama Dajanee jedhamu itti aanaa bulchaa aanaa goobbaa ka duraanii wayii fidatanii dhufan godina irraa nama kana maraan ammallee poolisoota illee fidatanii dhufan ummata hidhuuf kaleessa nama 4 hiniina jedhaniitiin ummanni didee balaan bu'ee ummanni didee nama keenya hiniitan jedhanii akkasitti dorganii ummata nama 4 kan maqaa isin dha'uu dandayu didanii biraa deemanii jechuudha. Saree hadha itti dacha'an hadha wayita ummanni dacha'u akkasumas ummanni mari'atee itti deebi'e nuti hin mallatteessinu jedhee ammallee abakkatan jedhee dide ummanni. Hin mallatteessinu wanta akka hin mallatteessinullee dhayidheellee ummatatti fudhamu jedhee ummanni dubbachuu dide dubbachuu dide haganaan namni maanguddoo harka baaseetiin nuti kanu yaamtaniif walgayiidha. Walgayii jettanii nu yaamtanii lafa nu fudhachiisuu fi miti lafa fudhachuuf hin dhufne wanni dhufneef walgayii jettanii nu yaamtanii nu wanni lafa mallatteessinu wayii hin jirru hawaasa keenyaan ala wanni mallatteessinu wayii hin jirru ummataan ala murtiin nu dabarsinu hin jiru murtiin nu fudhannu hin jiru jedhee maanguddichi akka jedheeniin ati maanguddoodha moo
caasaadhaa jedhan lakkaan maanguddoo jedhaniin ayyee dhiyaan ta'aniin achi kabiriillee harka baasee nuti kan nu yaamtaniif walgayiidhaan mallee maanguddin sun maal jedheeni deessisuu deemteetiif deettee galtee hin taanu nuti ka dhufnee walgayiidha waan kana ummataan alallee hin fudhannu gallee ummataan mariitanna marii nuu kennaa jedheen jaarsi. Haganaan kabiriillee ol ka'ee namni lakki nuti marii dhufne malee walgayii dhufne malee waan kana lafa fudhachuun dhufne mallatteessuun dhufne nuti ummataaf dhaabanna ummata filatee of dura nu kaayate nuti caasaa yoo taane caasaa mootummaa yoo taanellee ummata nu bilate ummataaf deemna wanta ummanni kenna jedhe malee hin ta'u yoo ummanni riraa fudhate hin fudhanna yookaan hin fudhadhu ana koota na hidhaa jedhee of kenne. Dhageeffadha falmii ummanni kenna keessa jiru.